Faranjari arruma waan barattu abadan hin barattu arrumat barumsa namni fixu hin jiru faastaa'ee ustaanisu barumsa hin finne anka jiraatu barachaatu lallabaa deema malee namni kana dalagaa irraa wala namni birrii irraa wala bantoo fuudhaa fi heeruma irraa barumsa irraa wala bantoo nyaataa fi dhugaatii sin dhiisu itti fufii kaan haa aaru sharaa dhaabbatee duri mimmaani gartee soofti kaninaa fi sooftiin dhumatte bara kana fakkaattiin biraa garee shaadaa biraaye wayyuma ta'e sanii mimmaan firraa haqa sabbara sabboontu duraanis teenya arras teenyuma teessanuma arras gartee amantiidhaatu amantii islaama rabbi tokkoof masakamte yesuus inis hin ganne yesuus gantee hin jedhan abadan hin gantu yesuus yoo ittiin amanne islaaman taane ralle ergamaa rabbiiti ilma maariyam jettee ergamaa ta'uu isaa bareedin akkas waaqeffamu inni kutaa macaafa qulqulluu keessatti bakki itti ani gooftaa keessanii na waaqessaa jedhe injiru bakkoota hedduutti yoo sergaan waliin deemna garee shahaadaatillee fuutee deemta injiru afidan yoo wangeela biraa barreessan malee gaa torba moo saddeet loqota adda addaatiin kan lakkisanii hin jiru yoo fidanis wangeela mana bira jiru kanaan faalleessan hin jiru kan kunoo kan dura dhalate kan wangeela dhalate kan dur barreeffamerra hin jiru jennaani hanqanuma gara liibaan deebina gaa yoo bu'uun jiraate as liibaanis nageenya haa ta'u fi numa qabata liibaanis guyyaa tokko. Asumaaniyyuu yeroo waggaa kana viidiyoo wayii raayyaa abbaa maccaadhaaf dalageen ture. San afallahumma salaf. Warri viidiyoo sana argitanii yeroo sana du'aayi nama 28 koomentii naa barreesse hundi kunuyyuu nama gara kanatti si haa fidu. Balamte dubbiin teessan amiin akkana maashaallah teenyu hundattuu akkasii baga dhuftee warri isaanii saa eebbifamanii warri du'aayii gootanii fi fadha rabbiitiin malee hin taatu guyyaa ara rabbi ol nu garsiisee faloora keetu harmaan argee ergachuu feeti akkasii baga jiraattee jabaadhu nyaadhu dhugii rahaa godhii dalagadhu guyyatti kootu garee shaadaa jalaas guyyatti yoo dandeessee zuumii keessa dheexee barachuudhaaf tattaaffii akka itti sii mijjootu haala itti sii mijjootu karoora godhadhu waliigallee dalagadhuusi za'aa kan kee tiktook irratti hin fixin kanumas hin jira tanumaaf safaraan gaban keessan inshallah barakallahu fiikum asifan jira qaamni moggaasaa idhaaru warri koomentii maqaan kee nuti sabboontu abbooni jira islaama sabboon araba nama gochuudhaan miti nuti islaama nama qabsiistu nuti oromoodha atis oromoodha feetoo fi kee maqaa jiraate malee sabboontuun immoo maqaa islaamaa afaan walitti hin bu'u wanni nama godhuun jiru sabboontuudhuma wannumti tokko wanni nama jedhu sabboontuudhuma naateessu jenna akka koottan akkasii jedha sabboontuu taateef islaama ta'uun iftu maqaa qayyaratti islaama hin taatu tole yoo raayite masrii keessa laalte hundi isaanii masriin Muhammad Iliyaas maaloodha garuu kiristaanotadha wallahi masriin hundi isaanii irra caalaa Muhammad Abdallah maaloodha hin barbaadu jedhee warqiidha kanaafu waa barbaacha deemte jechuunis masqalii miti warqii asniin jechuu barbaade nasumaanu inshallah ummata kana warqii iskirrii si agar wallahi ajaa'iba gara mantiitti baasin kana hinatan si yala wanne attudha bara kana nu waasaama warqii moo indiisu jabeeffadhu sanii akkasii baga jiraatte rabbiin gartee tabiraa irratti illee wal nu argisiisu warri islaamummaa fudhachuu feetan dirqiin hin jirtu hanqasuma inshallah kabajaadhaan waliin lallabna namni dirqiin hin jirtu waliin beeynu waliin argina arruma wal argina kuno ani guyyaarra san namni qawwee nama qabnee nama qawweedhaan amantii nama qabsiisu takkaan argamne jirana amantii keenya keessa laa ikraaha fi diin jedha dhugaan hin dirqamni hin jiru amantaa irratti nu jedhan quraanaan nu hime wallahi laziim Kanaaf koottaa isin hin jenna nuti gara islaamaa isin afeerra malee islaamummaa kan isinii kennu rahmaani kan isin qixaaxuus kan ibidda isin geessu kan jannata geessu rahmaani harka nama tokkoo ibidda nama galchuu fi azaaban jirtu ofii keetiif hojii hamtuu dalagattee gara jahannama deemta malee rabbiillee nama miidhu ganda qopheessee abiyyillee mana hidhaa qopheesse seera gaafa cabsite ofiif dantaateeti mana hidhaa if geessa malee namni osoo nagaa seera osoo hin cabsin hafuura tokko ammaas kan waan hin mul'anne tokko ofiif itti dabaltanii sadii gootan Hai, afur godhuun isin booda afur gootan booda isin dabaltan hin jiru rabbiin tokko. Sadan sana tokkuma goonee afudhan. Waan sadii tokkoon taatu ka sammuu namaatu fayyaan qabdu anaa fi ati faraan nama sadii malee waa tokko ta'uu hin dandeenyu walumattuu ciccirree foon yoo waliin makanuu xibsii foon abu muazii foon ustaa faraanii fi kaboontu sabboontu jedhama malee foon nama tokkooti miti. In ta'u yaanni ati yaaddu tokko ta'uu hin dandeenyu.
umriidhaan wal adda, beekumsaan wal adda, jaarmee qaamaatiin wal adda, ati dubartii, ani dhiira, kaan harreeta guddaa qaba kan otoo hin danda'u. Yesuus ilma Maariyaam irraa dhalate abbaa miti. Hafuura qulqulluun hin dhalanne abbaa miti. Abbaan ilmaa miti. Tokko akka mootota jiran. Maraataan waan akkanaa takkoon godhu beeka. Aligalle? Maraataan sabboontuu ustaas waa gaafadhuuni. Go ahead. Ani nama miti sabboontu. Atoo nama miti? Anis nama. Ustaaz Abu Muaz nama moo nama miti? Nama. Namummaa keenyaan tokko miti? Namummaa keenyaan tokkodha. Nuun nama sadii moo nama tokko? Nama sadii. Nama tokko jechuu dandeessaa? Hin danda'amu. Eshi amma jaartii sadiin qabaa jedhan. Jaartiin koo sadan isaanii anaaf jaartii kooti miti? Sadan isaanii jaartii kooti. Jaartii tokko moo jaartii sadii jedhamu? Jaartii sadii jedhamu. Kanaafuu bakka namummaadhaan tokko ta'anii jaarsummaadhaan garuu jedhamu jaarsi sadii jaartii tokko taanaan moo shima tokkodha sadii ta'uu hin dandeessu sadiin taatu kanaafuu rukutadhaadha wanti jalaati jaartii sadii qabannaan abdii itti waastaas. Jaartii takka. Ayyee gara liibaan deemna abboon liibaan bakka jira bakka ni fanaddaaf nama xiqqoo karaa takka.